Suppersii keessa nan dhufa. Suppersii keessa gaafa dhufu kunoo akkuma jalqabaa sanatti kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kootti Waaqayyoon haa galatu. Guyyaa har'aa kana waan barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Guyyaa har'aa kana namoonni baay'een yuutuubii banattanii erga paartiner piroogiraamiitti dabalatanii booda chaanaalii keessan irratti beeksisa banachuutu isin barbaachisa. Beeksisoonni kun gosoota akkam akkamiitu jiru kan jedhuun bal'inaan isitti himuudhaaf kanan har'aa dhufe. Gosoonni beeksisaa nuti ittiin chaanaalii irratti fayyadamnu kun maalidha? Namni tokko yuutuubii hojjeta jechuun bifa kamiin yuutuubii irraa maallaqa argachuu karaa ittiin danda'u isiniif qooduu barbaade. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan sabiskiraayib gochuun dagatina. Chaanaalii keenya irratti barnoota barbaachisaa ta'e bal'inaan ni argattu jedheen amana. Fakkeenyaaf adabbiiwwan adda addaa chaanaalii keessan irratti kan isin quunnamu yoo jiraate kallattiidhumaan gara chaanaalii koo dhuftanii yoo jala seentanii ilaaltan furmaata tokko tokko ni argattu jedheen yaada. Barnoota barbaachisoo ta'an tokko tokko jalatti barsiisee waan hin jiruuf jechuudha. Kanaaf wantoota isin rakkisan as jalaa dhuftanii ilaallachuu dandeessu. Egaa kallattiidhaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti hoggaan darbu kallattiidhumaan gara YouTube Studio kootiin deemaa jechuudha. Yoo barbaaddan immoo gara kiroomii keessanis deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Irra guddeessa gara YouTube Studiyootiin naaf qallala waan ta'eef gara naan dhufeen isinitti agarsiisuu yaala. Gara YouTube Studiyoo keenya akkuma dhufnuuni jala kanatti wantoota adda addaatu argamu. Keessattuu namoota reefuu moonii guuttaniif jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaatiif reefuu moonii guuttan haalli ittiin beeksisa chaanaalii keessa irratti banatan isin rakkisan yoo ta'e isiniif jechuudha chaanaalii kana irra guddeessa kanan dalagaa jiruuf. Sababiin isaa chaanaalii keessan utuu beeksisa irratti hin banin yoo poosti gootanii chaanaaliin keessan fudhatamaa maallaqa lakkaa'u jechuudha. Beeksisa irratti banuu yeroo jennu al tokkicha irratti bannatu hin taane al tokkicha banuu kan dandeenyu kanneen akka supper chaatii, supper teenkisiif, supper stiikerii wantoota akkasii al tokkicha banna malee chaanaa viidiyoo yommuu gadhiifnu yookaas poost yeroo goonu dirqama beeksisa irratti banuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokkoon as keessaa fudhadhee isinitti agarsiisa. Viidiyoon isinitti agarsiisaa jiru kun akkas jedha. Haala salphaan baanarii hojjechuu jedha. Isa kanaaf amma mallattoo iskiriptoo gara olii jirtu kanarraa al tokkoofan tuqa. Al tokkoof nan tuqa. Beeksisa irratti hidhuudhaaf jechuudha. Noormaali beeksisa viidiyoo keenya irratti hidhachuudhaaf jechuudha. Waliigala beeksisa irratti banuutu hin taane viidiyoo keenya qofaaf amma gaafa chaanaaliin keessan monetaayizii ta'u viidiyoo keessan guutummaa guutuutti tokko lamaan deemtanii beeksisa irratti banuun irra bakka tokkichatti iddootti bantanii chaanaalii koo irratti kan dura hojjedheen ture waan ta'eef isarraa dhaggeeffachuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf jalqaba irratti taayitilii argattu haala salphaan baanaarii hojjechuu jedha taayitiliidha. Ittaansi diskiripshin booksiidha. Diskiripshin booksii jalattis waama xiqqoo dhimma baanarii wal qabattu argattu. Isa booda paabilik kan jettu jirti. Paabilikii kanarraa gaafa keessanii mallattoon booksii tokko jala kana jirti. Amma poostii ta'eera waan ta'eef utuu yeroo jalqabaatiif ta'e mallattoo raayitii sana keessa yookaas booksii jala kana paabilikii jalatti argamtu kana keessatti raayitii godhattu jechuudha warri haarofti. Irra guddeessa dubbii koo har'aatti yeroo dhufu monetization bakka jettu kanarraa al tokkoof tuqee isinitti agarsiisa. Viidiyoon keessan daqiiqaa 8 ol yoo ta'e beeksisa bakka barbaaddeetti hidhachuu dandeessu. Bakka 2, 3, 4tti jechuudha. Isa sanaa fi viidiyoo keessan akka qopheeffattanii raawwattaniin dhuftanii ooniirra godhachuu qabdu jechuudha. Jalqaba ofiirra taa'aniyyuu achirraa kaastanii bakka xiyya gadi garagaltu kanaan al tokkoof tuttu isa booda ofii kanarraa fuutanii onii kanarra godhattu jechuudha. Isa booda raayit gootanii keessaa baatu. Viidiyoo yeroo gadhiiftan jechuudha. Egaa akkaataa kamiitiin supper chaatii immoo banachuu dandeenya kan jedhuuf
gara sanattan isiniif ce'aa jechuudha. Super chaatii karaa ittiin banachuu dandeenyu. Akkasuma kunoo bakka eerni jettu kanatti al tokkoof tuqna jechuudha. Eerni gara dhumaa kan jirtu sanarraa al tokkoof tuqan isinitti agarsiisa. Akkuma argitan kunoo bakka kanatti wantoota adda addaatu jira. Wantoota adda addaatu jira. YouTube'n akkaataa kamiitiin maallaqa nuu kaffala yoo jettan dhaabbanni adda addaa dhaabbata YouTube wajjin beeksisoota adda addaa gara chaanaalii keenyaa irratti fe'atu jechuudha. Gaafa sana amma beeksisi sun ilaalameen dhaabbanni sun YouTube wajjin maallaqa nuu kaffala jechuudha. Dhaabbanni sun maallaqa kaffalerraa YouTube'n nuuf kaffalaa jechuudha. Kanaaf beeksisatu irra nuuf gala jechuudha. Jalqabaa kanarra xunnee gaafa laallu beeksisa jechuudha. Beeksisni chaanaalii keenya irratti gaafa dhufu maallaqii akka nuuf kaffalamu ta'a jechuudha. Irra guddeessatti YouTube'n kan maallaqa nuu kaffalu dirqama beeksisi yoo chaanaalii keenya irra dhufedha. Isa kanaaf YouTube'n egaa beeksisa chaanaalii keenya irratti hidhuudhaaf kwaalitiin viidiyoo keenya dirqama barbaachisaadha. Dirqama barbaachisaadha. Keessattuu viidiyoo daqiiqaa 8 ol ta'uu qaba isiniin jedheera. Kanaaf beeksisa chaanaalii keenyaa irraa jechuudha inni jalqaba. Inni lammaffaan shoortii viidiyoodha. Shoortii viidiyoon akkaataa kanaatiin irratti banattu jechuudha beeksisa shoortii viidiyoodhaanis haaluma kanaa irratti banattu jechuudha. Inni sadaffaan giiftis yookaas kennaa namni nuuf kennu bakka kanatti argattu jechuudha. Amma giiftis kana jalaa wantoota 4tu jiru. Isaanis super thanks kan jedhu jalqabarra jira. Inni kan biraan super chaatiidha. Inni sadaffaan super stikersii fi arfaffaan giiftiis kan jedhu kanaadha jechuudha. Egaa isaan kun guutummaa guutuutti yeroo kam nuuf kennamuu danda'u yoo jenne yeroo nuti laayivii irra jirru yookaas yeroo nuti viidiyoo keenya akka laayiviitti dabarsinutti namni kamillee dhufee chaanaalii keenya irratti kennaa kana nuuf kennuu danda'a jechuudha. Kennaa kana nuuf kennuudhaafis bilbila keenyaa isa ta'uu akkaawunti baankii keenya irraas haa ta'uu bifa barbaanneen bilbila keenyaa wajjin wal qabsiisuudhaan nama barbaanne tokkoof kennaa kana kennuu ni dandeenya. Egaa akkaataa kamiitiin irratti banannaa kan jedhu amma fakkeenyaaf suppersi kan jettu kanarraa al tokkoof dhufee tuqaa jechuudha. Suppersi kan jettu kanarraa al tokkoof dhufeen tuqaa. Egaa neetworkiin xiqqoo dadhabaa waan ta'eef obsumaan eeggadhaa amma inni naa banutti jechuudha. Banutti yoo inni asii naa banuu dides bakkuma amma isinitti agarsiise booksii sana tokko tokko yoo bannellee numa nuu bana waan ta'eef amma inni naa banutti obsaan eegaa xiqqoo chaanaalii waayifaanii gara biyya keenyaa kun xiqqoo dadhaboodha waan ta'eef tole jalqabumatti isiniif deebi'a. Amma giifti kan jettu kanarraa al tokkoof xunneerra. Already okay sorry daataan banaa. Daataan banee sitti agarsiisa waayifaan koo xiqqoo waan dadhabeef. Okay amma suppersirraa nan dhufa. Suppersirra gaafa dhufu okay suppersii keessa nan dhufa. Suppersii keessa gaafa dhufu kunoo akkuma jalqabaa sanatti naa fidaa jechuudha. Erga suppersii keessa seenee booda amma kun hundisaa cufaa ture jechuudha. Cufaa ture waan ta'eef isaan kana banuun qabaa jechuudha. Haala kanaan onii gochuun qabaa jechuudha. Egaa chaanaalii keenya haala kanaan super chaatii, superii teenkisiif, super stikers, giiftis haaluma kanaa irratti banannaa jechuudha chaanaalii keenya irratti. As deebi'ee gara koominiitiitti dhufee koominiitii keessaas waa tokko isinitti agarsiisuun gaarii ta'a. Koominiitiin namoota chaanaalii keenyaa wajjin walitti dhufeenya qaban namoota yeroo baay'ee chaanaalii keenya hordofan as jalatti fidannuuf ka'a. Keessattuu karaa itti wal gargaaruu dandeenyu as jala nuuf ka'a jechuudha koominiitiin. Amma fakkeenyaaf koominiitii kanarraa kireet poostii irratti suura keenyas ta'e barreeffamoota adda addaa karaa ittiin gadhiisuu dandeenyu asirratti nuuf ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf suuruma tokko asirratti fe'een isinitti agarsiisa.
normaalii barumsumaaf waan ta'eef rakkoo hin qabu waama tokko. Amma fakkeenyaaf suura kana gaafan fudhadhu normaalii suurichi naan fudhatamne xiqqoo saayizii isaa guddate natti fakkaata. Ammallee kan biraa barbaada. Kan biraa barbaadeen suura kana yoon fudhadhe suurri kun naaf darbaa jira. Suura kana irratti immoo barreeffama bakka raayit jettu kanatti waama tokko jedheen barreessa. Fakkeenyaaf akkam jirtu jedhee barreessee bakka normaalii waan barbaade itti fufee barreessaa jechuudha. Isa booda gaafa suurri kun dhufee as keessa naaf bu'u ol jirti kun achitti poosti kan jettu sanarraa al tokkoof gaafan tuqu barreeffamiif suurri asirratti naaf hime kun poosti naaf ta'a jechuudha. Koominitiin wantoota kana kanaa wajjin wal qabata jechuudha. Warri haaraa warri keessa hin beekne inni kan biraan chaanaalii nuti asirratti sheer namaa goonu koominitii keessa dhufee galaa jechuudha. Namoonni sheerii namaa gootan. Inna kana yoo kan shakkitan ta'e yeroo yerootti chaanaalii namoota sheer gootanii fidhattanii balleessuu dandeessu jechuudha. Tarii yoo bakka baballeessuu barbaaddan jechuudha. Innaa aga kanatti namoonni chaanaalii keenya hordofaa jirtanii guddaa galatoomaa. Ammallee sabiskiraayib kan hin godhin jirtan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Aga barnoota biraa walitti deemnutti turtii gaarii.